Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Abiraam Abdutiyuub, ani nagaadha. Isin akkam jirtan jecha har'a barnoota akkam faayidaa qabdu takka fideen dhufee jira jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu takka tuqaa sadi kattaalee gurguddoo irri lafaa irraa uumaman jedha. Albuuda irri lafaa irraa uumaman jennee ilaallee turre, har'a immoo kattaalee gurguddoo irri lafaa irraa uumaman kan jedhu waliin ilaalla ta'a jechuudha. Kattaaleen albuudaan adda addaa irraa uumaman jedha. Kattaaleen albuuda adda addaa irraa maal ta'anii uumamanii jedha. Kattaaleen gosa albuudota isa irraa uumaman irratti hundaa'uun amala adda addaa qabu jedha. Kattaaleen albuuda irraa uumaman irratti hundaa'uun amala adda addaa qaban. Kattaaleen tokko tokko jabaataa yoo ta'an, kan biroo immoo jabaataa kan hin taanedha jedha. Garaagarummaan jabeenya isaanii kunis qabiyyee fi haala uumama isaanii irratti hundaa'a jedha. Haala uumama isaanii irratti hundaa'a. Haaluma kanaan kattaaleen bakka gurguddoo sadiitti qoodamu jedha. Kattaaleen bakka gurguddoo sadiitti qoodamu. Isaanis kattaa bakka qoriiti. Inni tokko kattaa bakka qorii, inni lammaffaan kattaa kusmaansaa, inni sadaffaan kattaa jijjiiramaatii jechuudha. Isa kana akkanumatti naa qabadhaa. Isaan kana tokkoon tokkoon ilaallaa jechuudha. Egaa kattaa baqa qorii bakka keessi lafaa ho'a guddaa qabutti wantoonni keessa lafatti argaman baqqaanni bifa dhangala'ootti jijjiiramu dhangala'aan haala kanaan argamus maagmaa jedhama jedha. Egaa asitti ho'a lafaatirraa kan ka'e kattaaleen yommuu dhangala'aadhaan haala dhangala'aadhaan yommuu argaman, dhangala'aan sanis maal jedhama? Maagmaa jedhama jechuudha. Osoo lafa keessa jiru maagmaa jedhama jechuudha. Maagmaan kunis sababa sochii voolkaanootiin keessa lafaatii gara fuula lafaatti ol dhangala'a jedha. Ho'arraa kan ka'e voolkaanoon kunis keessa lafaatii gara fuula lafaatti ol dhangala'a jedha. Maagmaan irra lafatti yeroo ol bahee dhangala'u laavaa jedhama jedha. Maagmaan lafa keessatti bifa dhangala'aan argamu san yommuu bifa ho'aatiin ol ba'u laavaa jedhama jedha. Laavaan suuta suutaan yoo qabbanaa'aa deemu kattaa uumaa jedhu. Kattaan kunis kattaa kamii? Kattaa baqa qorii uumaa jechuudha. Kattaan haala kanaan uumame kunis kattaa baqa qorii jedhama jedha. Kattaa baqa qorii jedhama. Fakkeenya kattaa baqa qorii kan ta'an giraanaayitii fi baazaaltiidha jechuudha. Baazaaltii. Egaa kan itti aanu kattaa kusmaansaati jechuudha. Kattaa kusmaansaa. Kattaan kusmaansaa mansoota caccabanii bishaaniin, bubbee fi cabbii sigigaatuun haramuun kuufaman irraa jajjabaachuun uumama jedha. Kattaan kusmaansaa mansoota bishaaniin caccabanii fi bubbee fi cabbii sigigaatanii irraa haramuun kuufamuun irra lafarratti jajjabaachuun uumamudha jechuudha. Wantoota qushaasha kan adda addaatu walitti dhufee walli caccaboonni mansoonni adda addaa walitti dhufaniiti jabaatanii kattaa kusmaansaa uumuu jechuudha. Mansoonni dhagaa caccabee biyyee
bosbosa biqiltootaa fi haftee lafee bineeldootaa of keessaa qaba jedha. Inni kunis bara baraan mansi haarofti walirratti kuufamaa deema jedha. Bara baraan mansi haarofti maal ta'a deema? Kuufamaa deema. Walirratti kuufamaa deema. Mansi gubbaa irra jiru isa jalaa irratti ulfaatina uuma. Mansi gubbarra jiru isa jalaa irratti ulfaatina uuma jedha. Waan uumaa deemuuf inni gara jalaa immoo jabaachuun gara dhagaatti jijjiiramaa jedha. Inni gara jalaa san immoo gisee walirratti mansoonni kun amata amataan bara baraan yommuu walirra guuramu inni jalaa sani gara dhagaatti jijjiiramaa jedha. Jijjiirama. Kattaan haala kanaan uumame kattaa kusmaansaa jedha. Kattaan kusmaansaa jedhama. Kattaan haala kanaan uumames kattaa kusmaansaa jedhama. Fakkeenyaaf inni kattaa cirrachaa, dhagaa boraalee fi kattaa boba'aati jechuudha. Dhagaa boraaleetiif kattaa boba'aa, kattaa cirrachaa, dhagaa boraalee fi kattaa boba'aati jechuudha. Kunoo akkuma agartan jechuudha fakkii irratti isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha kattaan kusmaansaa jechuudha. Isa kana jechuudha. Inni itti aanu immoo kattaa jijjiiramaa. Kattaan jijjiiramaa kattaalee duraan turan kattaa baqaqooraa fi kattaa kusmaansaa irraa sababa ho'aa fi dhiibbaa guddaan kan uumamedha. Dhiibbaa guddaan kan uumame sababa ho'aa fi dhiibbaa guddaan kan uumamedha. Kattaa kamirraa? Kattaa duraan turan kattaa baqaqoorree fi kattaa kusmaansaa irraa jechuudha. Adeemsa kana keessa jijjiiramni keemikaalaa fi jijjiiramni fiizikaalaa raawwatamuu danda'a jedha. Adeemsa kana keessatti immoo jijjiiramni keemikaalaa fi fiizikaalaa raawwatamuu danda'a jedha. Akkuma agartan fakkii irratti kattaan jijjiiramaa isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha jechuudha. Isa kana jechuudha. Inni kun tokkichuma isuma kana jechuudha. Kan biroo immoo takka tuqaa afur haala faca'insa kattaalee fi faayidaa isaanii diinagdee Itoophiyaa keessatti qaban jedha. Haala faca'insa kattaalee amma ilaalle kattaa baqaqoorii, kattaa kusmaansaa, kattaa jijjiiramaa isaan kana haala diinagdee Itoophiyaa keessatti qaban faayidaa isaan Itoophiyaa keessatti qaban waliin ilaalla jechuudha. Faca'insa kattaalee jedha. Faca'insa kattaalee dura dursoo haa ilaallu. Itoophiyaa keessatti kattaaleen haala wal fakkaatuun faca'anii hin argaman jedha. Kattaaleen sadanuu haala wal fakkaatuun faca'anii hin argaman. Kattaaleen bal'inaan argaman kattaalee baqaqooraati jechuudha. Yommuu ta'an kan argamanis lafa ol ka'oo giddu galeessaatii fi naannoo sulula qiinxamaa keessatti jedha. Naannoo sulula qiinxamaa keessatti lafa ol ka'oo fi naannoo sulula qiinxamaa keessatti argamu jechuudha. Kattaan baqaqoorrii jechuudha. Kattaan kusmaansaa garuu kattaan kusmaansaa naannoo bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee giddugaleessa laga Abbaayitti dhuma sulula laggeen Oomoo fi Hawaasitti baay'inaan kuufamanii argamu jedha. Kattaaleen kusmaansaa naannoo bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee giddugala sulula laga Abbaayittii fi dhuma sulula laggeen Oomoo fi Hawaasitti baay'inaan kuufamanii argamu jedha. Kattaaleen jijjiiramaa kan argaman naannoo magaalaa Maqalee kaasee gara dhihaatti sulula Takazee qabatee hanga daangaa Suudaan gaha jechuudha. Iddoon biroo immoo naannoo Bilishaangul Gumuz Wallagga dhihaa sulula laga Baaroo naannoo magaalaa Hararii kaasee hanga magaalaa Jijjigatti argamu jechuudha.
jijjigatti argamu jechuudha. Kunoo akkuma ilaaltan kunoo kaartaa irratti akkuma ilaaltan kunoo inni bifa akkanaa qabu kun inni bifa akkanaa qabu kun kattaa baqa qooriiti. Inni bifa akkanaa qabu kun kattaa kusmaansaati. Inni bifa akkanaa qabu kun kattaa jijjiiramaati jechuudha. Gaa asirratti akka ilaallutti kattaan baqa qoorii asii kaasee soorii qalama diimaan kan irra deemaa jiru kun asii kaasee kun hunduu asiin akkatti asiin gidduu tanaan as ba'ee akkatti hundi isaatiiyyuu akkatti maali jechuudha. Akka baay'inaa Itoophiyaa qabatee taa'u jiru kattaa baqa qooriiti jechuudha. Kattaa baqa qooriiti jechuudha. Inni biroo immoo kattaa kusmaansaa. Kattaan kusmaansaa immoo bakka tana ni jira. Bakka tana bakka agartan tana ni jira. Asis ni jira. Darbee asis ni jira. Darbee bakka akkanaa kanas ni jira. Isin sirriitti ilaalaa. Sirriitti ilaalaadhaan isiniin jira. Sirriitti ilaalaa. Bakka biraa immoo kattaa jijjiiramaa. Kattaan jijjiiramaa akkasuma kattaan kusmaansaa asillee ni jira jechuudha. Kattaan kusmaansaa asillee ni jira jechuudha. Kattaan jijjiiramaa garuu kattaan jijjiiramaa bakkeen akkanaa bakkeen akkanaa bakkeen akkan akkanaa kana bakkeen akkanaa bakkeen akkanaa kana bakkeen akkanaa kanatti kan argamu kattaa jijjiiramaati jechuudha. Egaa faayidaa kattaalee haa ilaallu. Faayidaa kattaalee jechuudha. Kattaaleen faayidaa garaagaraa qabu. Kattaalee albuuda adda addaa of keessaa waan qabaniif diinagdee biyyaa keessatti bu'aa garaagaraa qabu jedha. Faayidaaleen kattaaleen qaban gabatee armaan gadii keessa ilaali jedha. Gabatee armaan gadii keessatti ilaali. Akkuma argaa jirtan gosoota kattaalee asiin nu tarreessee fakkeenya albuuda of keessaa qabanii faayidaa diinagdee Itoophiyaa keessatti qabanii Itoophiyaan jiru garuu Itoophiyaa waan nun jeef Itoophiyaa keessa qabanii jechuudha. Kattaan baqa qoorrii fakkeenyi isaa baazaaltii garaanaayitii cirracha. Baazaaltii garaanaayitii cirrachaa jechuudha. Baazaaltii garaanaayitii cirrachaa jechuudha. Isaan sadan kana fakkeenyi isaa. Inni faayidaan isaa immoo ijaarsa gamootii fi ijaarsa daandiitiif jechuudha. Ijaarsa gamootii fi ijaarsa daandiif. Kattaa kusmaansaa. Kattaan kusmaansaa dhagaa boba'aa peetirooliyoomii gaazii uumamaa soogidda dhagaa ofii kan fakkeenya isaati jechuudha. Fakkeenya kattaa kusmaansaa dhagaa boba'aa peetirooliyoomii gaazii uumamaa soogidda dhagaa ofii jechuudha. Inni faayidaan isaa ijaarsa akkasumas madda anniisaatiif barreessuuf meeshaaleedhiif warshaaleef fi nyaataaf oola jechuudha. Inni haaluma kanaan kattaa jijjiiramallee akkuma argaa jirtan kattaan jijjiiramaa kattaa marbiilii kattaa daayimandii yuuriniyeem warqii of keessaa qaba jechuudha. Isaan kana of keessaa qaba. Kattaa marbiilii daayimandii yuuriniyeem warqii of keessaa qaba jechuudha. Faayidaan isaatillee ijaarsa faayaa fi yookaan bareedinaaf industiriif madda sharafa alaatiif inni kun qaaliidha jechuudha. Inni kattaa sadan keessaa inni qaaliin kami? Kattaa jijjiiramaati jechuun hin argamu jechuudha. Hin argamu jechuun inni baay'ee qaaliidha jechuudha. Baay'ee qaaliidha jechuudha. Egaa barnoota keenya kanarraa asuma irratti dhaabna. Yeroo itti aanuun cuunfaa boqonnichaa kan jedhu isa kana waliin ilaalla jechuudha. Cuunfaa boqonnichaa kan jedhu kana waliin ilaalla ta'a. Cuunfaa boqonnichaa kan jedhu kana waliin ilaalla ta'a jechuudha. Isa kana jechuudha. Waan na dhaggeeffataniif waan egaa
boqonnaa tokko haaluma kanaan xumurree jirra jechuudha. Xumurree jirra. Cuunfaa boqonnichaa ilaallee gilgaala isinii dalagee boqonnaa lama dabarra jechuudha. Gaa sabskiraayib, laayik, sheer waliif godhaadha isiniin jedha. Gaa amma wanni isin godhuu qabdan viidiyoo irra deddeebitanii ilaaltanii qayyabachuudha jechuudha. Cuunfaa boqonnichaa yommuu ilaallu immoo sirriitti ife isinii ta'a. Kanaafuu cuunfaa boqonnichaa hanga waliin ilaallutti nagaanaa ta'a. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.